Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Astaach Tube hundaa'u. Egaa chaanaaliin keenya dhiyeenyatti kan baname yommuu ta'u, waa'ee teknooloojii ammayyaatiin wal qabatuu fi moobaayilaa ta'ee koompitara barnoota gaggaarii dabarsinaa jirra. Dabarnis ni dabarsina jennee yaadna. Sanumarra dhaabbachuudhaan har'a viidiyoo haalaan bareedaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Viidiyoon keenyas maal kan jiru akkamiin dookumentii iskaan goonee wordiidhaan yookaan imeejiidhaan kan jiru gama PDF itti jijjiiruudhaan fakkeenyaaf beeksisoota adda addaa yeroonii fi barataas ta'ee hojjetaan galmaa'ee dorgomuu barbaadu yeroo ammaan tanaa siistamni gama onlaayinii deebi'ee jira. Karaa kamiin akkamitti akka iskaan godhuudhaan imeejii iskaan ta'e gara PDF itti jijjiirree akka onlaayiniin galmaa'uu danda'amu viidiyoo gabaabaa tokko hojjannaa. Walumaa naa itti seennu osoo viidiyoo kanatti hin seeniin duratti warri chaanaala keenya Astaach Tube subscribe nu godhin akka subscribe nu gootan isin gaafachaa. Walumaan gama viidiyootti seennaa. Jalqaba dookumentii iskaan goonee bakka tokko kaa'annee ni jira. Akkana kun amma dookumentii iskaan ta'ee bifa imeejiitiin jira. Gara PDF itti jijjiirrachuu barbaannaa. Eessa seennaa? Worduma seenna. Microsoft Office Word irra seenuudhaan Office Word jira. Word irra seenuudhaan ni banannaa jechuudha. Word Microsoft Office Word erga isa bananneen booda dookumentii keenya kan bifa imeejiitiin iskaan ta'ee jiru sun gama PDF itti karuma salphaa ta'e tokkoon nu jijjiiraa jechuudha. Asiin bilaan dookumentii ni banannaa. Erga kanatti bananneen boodatti ni seennaa jechuudha. Imeejii PDF jijjiirrachuu barbaanne san akkana qabnaa. Kan amma isa kana imeejiidha takka takkaan jira. Isa kana PDF itti jijjiirrachuu barbaanna. Haruma salphaa ta'een isa kana jijjiirraa jechuudha. Select goonee dookumentii hanga arrange goone san imeejiidhaan iskaan goonee kaanne san PDF itti jijjiirrannaa jechuudha. Akkana Word Office Microsoft Office Word irra fiduudhaan akkana kaanna. Akkana nuu fidaa jechuudha steepidhaan. Erga kanatti nuu fideen boodatti isa kana amma gama PDF itti jijjiiruudhaan beeksisa yookiin dookumentii kaachuus ta'ee karaa PDF itti jijjiiruudhaan Word irra jiru kana haruma salphaa ta'een PDF itti jijjiirree kaachuu dandeenya jechuudha. Saayizii isaa waa hunda isaa edit godhachuu ni dandeenya. Yeroo edit goonu akkanatti sii fidaa imeejii waan ta'eef akka feete godhuu dandeessaa. Xiqqeessuus guddisuus akkana godhachuudhaan hunda isaa wal qixxeeffachuudhaan yeroo ammaa akkuma beekamutti beeksisoonni adda addaa onlaayinii ba'aa jiranii dookumentii barnootaa keenyaas ta'ee dookumentii muuxannoo hojiitiis ta'ee waan barbaachisu waan nu gaafatu san siistamni gama onlaayiniitiin ta'a. Onlaayiniin dirqama PDF ta'uu qabaa galmaa'uudhaaf. Inni ijoollee adda addaatis ta'ee wanni hundi gama onlaayinii deebi'ee jira. Saniin galmaa'uudhaaf dirqama PDF jijjiirrachuu qabdaa jechuudha. Akkanatti erga goonee fenneen boodatti dookumentii kana gama PDF itti jijjiirrachuudhaan onlaayinii galmaa'uu dandeenya jechuudha. Jijjiiruu beeksisa seennaa amma Word irra jira. Faayilii jala dhaquudhaan save as irra dhufna. Save as irra dhufnee ni filannaa jechuudha. Iddoo itti save godhannu PDF goonee akkanatti anamma diskitooppii irratti godhachuu barbaada. Kana godhuudhaan Commercial Bank of Ethiopia dhiyeenya beeksisa baasee ture. Commercial Bank of Ethiopia galmaa'uu barbaanna. Dookumentuma PDF keenya san maqaa CBA jennee godhanna. Isaan PDF itti jijjiirraa. Save as type jira. Save as type irratti Word document jira. Achi keessaan akkana irra kilik godhuudhaan irra gad deemtanii filatta jechuudha. PDF bakka jettu jira. PDF ni godhanna. Maal gammaa murteessaan asirratti standard publish online and printing jira. Itti aansuudhaan minimize size jira. Yoonii fi meegaabaaytii hanga beeksisni itti nubee xiqqeessuudhaan guddisuudhaan godhachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf standard irra godhachuu barbaadde yoonii fi xiqqeessuu barbaadde immoo dookumentii application leetarii waan hedduu jira. Dookumentii irra dhaabachuudhaan yoonii fi hanga isaan barbaadanii ol ta'e
minimize godhuudhaan galmaa'uu dandeessa. Achi booda save jettaan. Save jennaanii akkanatti save jennaanii gana baannee ni cufnaa jechuudha kana ofirraa. Kana ni cufnaa jechuudha. Kana wordii irratti daleenya kana ni cufna gana ni cufnaa ni eegganna. Asumarra dhaabbachuudhaan gaa warri chaanaala keenya asxaa subscribe nu godhin akka subscribe nu gootan isin gaafachaa. Amma dokumentii PDF itti jijjiirame san bannee laala asirratti PDF save ta'ee jira jechuudha. Save ta'ee jira akkanatti nuuf haa. Haruma salphaa ta'een dokumentii qabnu san PDF itti jijjiirree jirra jechuudha. Isa kana isin PDF itti jijjiirame isa kana. Waan biraa godhuu hin dandeessu asirratti. Edit godhuu hin dandeessu. Waa guddisuu xiqqeessuu saayizii manaame waa hunda godhuu hin dandeessu asirratti. Maaliif PDF jijjiiramee jira. Akkanatti karaa salphaa ta'een PDF itti jijjiirraa jechuudha. Kana viidiyoon keenya kanarraatii galatooma warri nu daawwattanii subscribe like kan nu godhan kabajaan isin gaafanna galatooma.